Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokko. Ameen. Uummata kiristaanaa biyya keessaaf biyya alaa jirtan hundumti keessan baga sooma lammaffaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin ga'e isiniin jechaa egaan guyyaa irraa sooma torbee lammaffaa sababeeffachuudhaan faarfattoota lafa dhufoo, faarfattoota jajjaboo, faarfattoota Kiristoosiin faarfatanii amantoota faarfachiisaa jiran lameen qabaadhee isiniif dhiyaadhee jira. Baga nagaan dhuftani. Mee jalqaba irratti maqaa keessan hordoftoota keenya nuuf beeksisaa. Maqaan koo Faarfattuu Masarat Seekuun jedhama. Anis immoo maqaan koo Faarfataa Fiqaaduu Bultumeen jedhama. Faarfattuu Masiidhaa fi Faarfataa Fiqaaduudha kan qabannee isinii dhiyaannee jirru. Meegaa torbee lammaffaa kana sababeeffachiisanii faaruu akkamii akka isaan nu biraan ga'ani nu hordofaatii nu waliin turaa walumaan kan faarfannee Kiristoosiin galateeffannu ta'a. Faarfannaa tokko nu affeera.
Ameen. Abbaa faarsaa kan ta'e Waaqayyoof galanni haa ta'u jecha egaa isinis faarfannaadhaan sagalee Waaqayyoo waan nu dhageessiftaniif guddaa galatoomaa, sagalee jireenyaa isin haa dhageessisu jenna. Kabajamtootaa fi hordoftoota hundumti keessan kan waliin jirtan bakka jirtanitti nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Kan dhaggeeffachaa turtan egaa obsi yaa namaa jechuudhaan torbee lammaffaa sooma keenya kan ittiin eegalaa jirru eeyyeen dhugaadhaa. Sooma keessa bu'aa baay'ee jira, qormaata baay'ee jira, haaloti adda addii kanneen sooma kanarraa boodatti kan isin deebisan waan jiraniidhaa fi obsaan akka keessa dabarru Waaqni nu haa gargaaru. Faarfattoota keenyas nuuf eebbisaa, nuuf jajjabeessaa isiniin jenna. Gara fuulduraattis faarfattootaa fi barsiisota adda addaa qabannee waan isiniif dhufnuuf yaada keessan koomentii jala nuuf kaa'atii nu waliin turaa isiniin jenna. Turtii keessaniif guddaa galatooma.